Hayyee bakka gara chaanalii seenessaa podcast nagaan dhuftan har'ammoo cuunfaa kitaaba namaaf yaada isaa jedhu James Allen barreeffame qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Kitaabni kun bara 1902 kan barreeffamee fi koppii miidhagina hedduudhaan qooqadduutti eegamuudhaan kan gurguramedha. Kitaabni baay'ee humna qabeessi kun akkamitti yaadni keenya akka nu ceesuu fi jireenya keenya sirriitti bocu kan ibsudha. Of jijjiiruudhaaf, nagaa keessa keenyatti qabaachuudhaaf fi milkaa'ina barbaadnu galmeessuudhaaf daandii kan nama qajeelchudha. Hundee kitaabota saayikooloojii hedduuti. Kitaabonni biroon kan irratti hundaa'anii kan barreeffamanidha. Jireenya barbaaddu jiraachaa hin jirtu yoo ta'e, waa'ee tokko tokko kan si dhibbisu yoo ta'e fi jireenya amma keessa jirtu fooyyeffachuu kan barbaaddu yoo ta'e kitaabni kun siif barreeffame. Anillee kan kana dubbisutti haalota fi wantoota naannawa kiyyaa ta'anii nan dhiphadhan ture. Jireenya keessatti sillee guyyaa tokko si mudateera ta'a. Egaa furmaan isaa kitaaba kana keessa jira. Kitaaba kana erga dhaggeeffattanii booda ilaalchi isin addunyaadhaaf qabdan baay'ee ni jijjiirama. James Allen namni kan daangeffamu yaada inni filatee ni jedha. Wantoonni xixiqqoo si dhiphisan dhiistee kaayyoo kee guddaa irratti akka xiyyeeffattu si taasisa. Ana waan baay'eedha waan na jijjiireef isinillee isin fayyada jedhee cuunfaa kitaaba kanaa isiniif qopheesse jechuudha. Kallattumaan gara kitaabatti gaafa seennu boqonnaan tokko yaadaa fi amala jedha. Namni waan sammuu isaa keessatti yaadu ta'a jechamni jedhu eenyummaa nama sanii qofa osoo hin taane haalaa fi taateewwan namichi sun keessa jiru hundumaa ni dabalata. Yommuu akkanatti ilaallus namni waan yaadu ta'a. Amalli agarsiisus ida'ama yaada isaa hundaati. Biqiltuu sanyii irraa malee akkuma hin dhufne gochaan namaatis yaada namaa dhokatee jiru keessa kan burquudha. Gochaan chigginyii yaadatii jechuudha. Chigginyii yaada namaati. Gammachuu fi gaddis firii yaadati. Ilmi namaa ooyiruu yaada isaa keessa jireenya dhangagga'aas ta'ee jireenya mi'aawaa kan haammatuuf. Nuyi kan nu boce yaada kana dura sammuu keenya keessatti yaada turredha. Nuyi kan ijaaramneen yaadani jechuudha. Sammuun namichaa yaada yaraa yoo qabaate dhukkubni isa hordofa. Haa ta'u malee garuu yaada qulqulluudhaan jabaatee kan jiraatuu fi yoo ta'e garuu gammachuun iddoo kamittuu fi haala kam keessattuu akka gaaddiduutti isa hordofaa jechuudha. Namni kan ijaaramus ta'e kan jigu yaada ofiisaatiin. Namni yaada gaarii yaaduu fi isa kunuunse raawwachuudhaan gara ergama fakkaachuutti kan guddatu yoo ta'u, irra deddeebiin immoo yaada gadhee yaaduu fi raawwachuudhaan immoo hanga bineeldotaa gadii ta'ee argamuu danda'a jechuudha. Namni yaada ofii irratti aangoo qabu. Kun immoo haala hunduma keessa taa'eeyyuu humna guddaa isa gonfachiisa jechuudha. Namni dadhabaa fi kophaa ofii taa'eeyyuu yommuu jirutti illee of hoogganuu ni danda'a. Haa ta'u malee guyyaa kabaja isaati irraa bu'ee fi akka nama mana isaa bulchuu hin dandeenyetti gaafa ta'e gowwaa ta'ee argama jechuudha. Haala keessa jiru calaqqisiisuu yommuu jalqabuu fi eenyummaan isaa kan irratti ijaarame yommuu kutannoodhaan barbaadutti ka'e garuu aangoo ofiisaa irratti dhabee ture deeffachuudhaan jireenya isaa beekumsaan kan hoogganuu fi yaadota isaa waan bu'aa qabeessa ta'an irratti kan balleessu ta'a jechuudha. Nama ogummaadhaan guutame ta'a. Yaadota isaa iddoo hin barbaachisnetti hin gubu jechuudha. Namni garuu seera sammuun keenya ittiin hojjetu hubachuu yoo danda'e qofaadha. Akkuma warqii fi daayimandiin baay'ee gadi qotan malee hin argamne namnis dhugaa isa waliin jiruu fi eenyummaa isaa dhugaa argachuu kan danda'u waa'ee ofiisa sirriitti barbaadu yoo jalqabeedha jechuudha. Kana jechuunis namni amala ofii sirreessuu kan danda'u, jireenya isaa kan bocu, hiree isaa gara fuulduraa kan murteeffachuu danda'u, yaadota inni yaada oolu yoo hubachuu danda'e. Yaada oolu kana erga hubachuu danda'e booda immoo to'atee jijjiiruu yoo danda'edha jechuudha. Bartee jireenya guyyaa guyyaadhaan isa mudatu keessatti waa'ee ogummaa isaa dhokateetti argatu uumaa jechuudha. Seerri barbaadanii argattu rorrukutaa isiniif banama jedhu kitaaba addunyaa guddaarra jirus karaa kanaan malee karaa biraatiin jechuudha kan hojiirra oolu. Namni gara tulluu beekumsaatti kan ol ba'us carraaqqii fi obsatti ofiinsa qabu agarsiisuudhaan. Boqonnaan lama dhiibbaa yaadni haala keessa jiru irratti qabudha. Haalli alaa keenyaa calaqqisiisa yaada keessa keenyatti. Yaadni gaariin haala mijataa kan hawwatu yoo ta'u, yaadni gadheen immoo balaa fida. Haalli namicha hin tolche ofitti isa mul'isa malee jechamni jedhamu kanaaf jechuudha. Haalli namichi keessa jiru kan isa tolche osoo hin taane namichichi nama akkamii akka ta'e isatti mul'isee jechuudha. Sammuun ilma namaa beekumsaan kan misoome yookaan immoo lafa biqiltuu akkanumatti gatame jennee fudhachuu ni dandeenya. Yoo sanyii gaariin irra facaafame callaa gaarii kenna. Yoo immoo kan irra facaafamne ta'e aramaa magarsuun isaa nafuu jechuudha. Wanti gaariin yoo irra facaafamne sanyii aramaa gosa garaagaraa biqilchuutti mufu. Akkuma abbaan maasii iddoo facaasaa kunuunsu namnis yaada isaa yaadota dogongoraa irraa of eeguu qaba jechuudha. Namni waa jijjiiruu barbaadu tokko dura sammuu isaatti irratti hojjechuu qaba. Namni furdinni isa rakkisu jiimii galuudhaan dura nyaata akka inni furdatoota taasisan xiqqeessuudhaaf hir'isuudhaaf irratti hojjechuu qaba jechuudha. Nyaata sukkaara baay'isan ta'uu danda'a, foon kan baay'inaan soorachuu ta'a, dhugaatii ta'uu danda'a. Kan dhibee saniif isa saaxilan dura hir'isuu qaba jechuudha. Kanaaf isa immoo kan to'achuu danda'u yaadarraa malee hojiirraa miti jechuudha. Gaafa yaada isaa sanirratti rakkoo san hubate gara furmaatatti deemaa jechuudha. Namni gara merrii bakka hundi dadhabu
tarii galgala turuudhaan qaamni isaa dadhabee waan ta'uu danda'uu fi yeroo dharrafee bariidhaan ka'uuf yaaluu qaba jechuudha. Akkasumallee namni kitaaba dubbisuudhaaf fedha osoo qabu yaadni isaa garuu yeroo dheeraadhaaf sooshaal miidiyaa irratti dabarsuudhaan miidhamaa kan jiru taananii dura sababa sana adda baafatee tooni sa'aatii sooshaal miidiyaa fayyadamu sana hir'isuu qaba jechuudha. Kanaaf yaada to'achuun kan barbaachisuuf. Dhugaadha yaadota gara sammuu keenyatti dhufan hunda to'achuu hin dandeenyu. Akka qorannoon agarsiisutti guyyaatti yaada 60,000 ol ta'antu gara sammuu namaatti dhufaa oola. Yaada kan hunda to'achuun hin danda'amu. Kana keessaa yaada gaarii fi yaraatti gargar baafannee dhumni keenya akka hin mankaraarre dhumni keenya akka hin rakkanne immoo nuyi harruma eegachuu qabna jechuudha. Namni kamuu eenyummaa dhuunfaa isaa irratti yaadonni inni irratti amala isaa ijaaree fi ittiin hoogganamu seera mataa isaa qabu. Innis akka inni nama amma jiru ta'uu isa dandeechisanii jiru. Jireenya keessatti carraa wanti jedhamu akka hin jirre dubbata James Allen. Namni yeroo keessa akkuma guddatu jijjiirama eenyummaan illee haala jijjiiramaaf guddinaa keessa jira jechuudha. Namni barumsa furmaa yommuu baratu haalota keessa ture dhiisee wantoota birootiif iddoo kennuu jalqaba. Namni bu'aa naannoo alaa akka ta'e amma amanetti garuu haalota keessa jiruun baay'ee rakkachaatti jiraata jechuudha. Haalota inni keessa jiru ofuma akka uume beekatoo eenyummaa isaa dhokatanii jiran ajajuu akka danda'u guyyaa hubateerraa jalqabee garuu ofiisa irratti abbaa mirgaa ta'a jechuudha. Aangoo ofirratti dhabee ture san ni deeffata. Namni of to'achuuf of sirreessuuf tarkaanfii fudhachuun yaada ofii jijjiiruu danda'a. Kanaaf Piroofeesar Miratuu Shaanqoon gooftaan namaa waanuma namni ofirratti moosisee jechuudhaan kan dubbatuuf. Namoota tokko tokkoof afurummaa caalchifachuu danda'u, tokko tokkoof aangoo, tokko tokkoof siyaasa, tokko tokkoof saayinsii, kaaniif falaasama, kaaniif ispoortii, kaaniif muuziqaa, kaaniif waan garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Iddoo barbaadurraa wanti si duubatti si harkisuu fi jira taanaan ofirraa fageessuudhaaf yaaluun barbaachisaadha jechuudha. Sooshaal miidiyaan bilbila keetirraa si rakkisa yoo ta'e bilbila kee ofirraa fageessi. Yoo sinuma dadhabde immoo maaliif ani instaaliin gootu sooshaal miidiyaa si rakkisuu jira? Hiriyaan gadi si harkisuu jiraatillee akkasuma maaliif ofirraan kuttu? Wanti suusitti ta'ee jireenya kee barbaaddu akka hin jiraanne gowwuusitti ta'u suutaan ofirraa kutuudhaaf har'umarraa jalqabuudha jechuudha. Kuni garuu kan mirkanaa'u namni hanqina amala isaatirra jiru dhugumaan keessa isaatirra jijjiiruuf ofirratti hojjechuu yommuu jalqabudha. Sana booda itti fufiinsan jijjiiramicha keessa yommuu darbudha jechuudha. Lubbuun icciitiidhaan kan ishii jalatanii fi kan ishii sodaatan gara ofiitti harkisti wanti jedhamu tokko hin jiru. Lubbuun gara fedha qulqullinaatti illee ol baati akkasuma haalota ta'aa jiran keessaa kan ishii ta'an gara ofiitti fudhatti. Yaadni maasii sammuu keenya irra facaafame kamuu ofuma garsi. Akkuma sanyiin lafa ooyiruu irratti bu'ee deebi'ee biqilu sanii yaadni sammuu keenya irra bu'e illee ofuma garsi. Xiqqoo ishee turee gara gochaatti of jijjiira. Hiree fi haala mijataa eeggatee firii buusee argama jechuudha. Yaada gaarii yoo ta'e firii gaarii yommuu buusu yaadni yaraan immoo firii gadhee buusa jechuudha. Haalonni addunyaa alaa jiranii yaada sammuu keenya keessatti of bocu. Gammachiisaa haa ta'u gaddisiisaa bu'aa dhumaa namaa kan murteessan ta'u jechuudha. Haalonni jiran akkuma qotee bulaan oomisha isaa hammatu namnis immoo rakkoos haa ta'u gammachuu yaada isaatirraa walitti qabata jechuudha. Seerri of sirreessuu fi guddinaa iddoo kamittuu ni hojjetu. Namni gargaarsa argachuuf gara dhaabbilee tolaaltootti ta'ee gara mana hidhaatti kan galu harqoota hireen isa itti fide yookaan immoo sababa haalota inni keessa jiru osoo hin taane yaada isaa karaarra godhee fi fedhii isaa baay'ee gadi aanaa ta'e hordofuudhaan jechuudha. Akkasumas namni yaada gaarii qabu tokko tasuma har'uma ka'eetoni yakka yommuu hojjetu dhiibbaa haalota alaatiin bichaa qofa osoo hin taane yakka sana hojjechuudhaaf yeroo dheeraadhaaf laphee isaa keessa awwaallamee yaada turetu jira jechuudha. Yaadni dhokatee ture sun immoo haala mijataa gaafa argate of mul'isee jechuudha. Kanaaf haalonni namoota mul'isu malee namoota hojjetan kan jedhamuuf. Namni tokko yaada hamaa malee waan hamaan hojjetu. Kun saayinsii garaagaraatiin kan mirkaneeffamedha jechuudha. Garuu yaada hamaa sana hordofee rakkoodhaan mankaraaruu danda'a. Akkasumas namni gooftaa yaada isaa fi abbaa aangoo waan ta'eef kan tolchuu fi naannoo isaa kan bocudha. Namni tokko kan hawwee fi kan waaqatti kadhate osoo hin taane kan inni argatu kan isaan malu. Sirni caalas hin hojjetu. Hawwiteedhaaf kadhatteedhaaf kan sii ta'u bichaa qofa osoo hin taane wanti sun sii maluu qaba jedhu siif ta'udha. Hawwiinii fi fedhiin kan bareedaniif yaadni sunii fi gochaan sun yoo wal siman qofa jechuudha. Namoonni yeroo baay'ee haala keessa jiran jijjiiruudhaaf ni dhiphatu. Haa ta'u malee garuu of jijjiiruudhaaf fedhan qaban. Kanaaf immoo haalota keessa jiran san keessatti hidhamanii jiraatu jechuudha. Namni of fuudhuudhaaf tola jedhee namaaf hin deebine waan laphee isaa keessatti karoorfateef yaadeen osoo raawwatiin hin hafu. Kana hundi keenyayyuu kan beeknu jechuudha. Kun jireenya furummaa keessatti akkuma mul'atu kan addunyaa keessatti illee gargari miti. Eegamee nama jireenya badaa jiraatu tokko seenaa isaa waliin ilaala. Namni kun yeroo hundumaa haalli naannawaa fi mana jireenya isaa fooyya'uu akka qabu baay'eetti dhiphata. Haa ta'u malee yeroo hundumaa waan ofii raawwachuu qabu hojjetu. Akkasuma namni isa qacaree isa hojjisiisu illee mindaa xiqqaa akka kaffalaafii jiru fakkeessuudhaan nama isa qacaree hojjisiisan guyyoomsuudhaaf yaala jechuudha. Namni akka kanaa qajeelfamni jireenya isaa salphaan sooramummaa hin galleef waan ta'eef jijjiirama agarsiisuu hin danda'u jechuudha.
jireenya badaa keessa jiraatu keessa ba'uudhaaf gahaa waan hin taaneef dhibaa'ummaa sobaa fi yaada namummaa hin taaneen osoo kana keessa bololi'uu qilee jireenya badaa ta'etti of galchachuudha. Amma immoo seenaa nama dureessa albaadhessa wayii waliin laala. Namichi kun dhukkuba cimaadhaan baay'ee rakkata. Qarshii baay'ee kaffalee dhukkuba isaatti irra fayyuudhaaf qophiidha namichi kun. Haa ta'u malee garuu nyaata garmalee nyaachuu dhiisee fedha garaa isaa aarsa taasisuudhaaf fayyadamaa miti. Nyaata artifishaalii baay'ee gatii qaalii ta'an nyaachuudhaan gammaduudhaan fayyaa gaarii akka qabaatu barbaada. Kun immoo ta'uu hin danda'u. Namni akka kanaa gonkumaa dhukkuba irraa bilisa ta'ee fayyaa ta'uuf gahaa miti jechuudha. Sababni isaas qajeeltowwan murteessoo fayyummaa qabaachuuf gargaaran hin baranne waan ta'eef jechuudha. Mee amma immoo seenaa namicha qacaree namoota hojjechiisu wayyaa ilaalu. Namichi kun bu'aa baay'ee argachuuf jecha karaa sirrii hin taane fayyadamuudhaan qajeelfama kaffaltii hordofuu dhabuudhaan namoota qacaree hojjechiisurraa mindaa isaanii hir'isee mindaa xiqqoo kaffalaaf. Namichi kunis sooromuudhaaf gahaa miti. Maaliif namoota waan muufachiisuu fi namoonni sun garaa irraa isaan hojjetanii jechuudha. Yoomillee duroomuu hin danda'u jechuudha namni akkana. Yeroo abbootiin qabeenya biraa yommuu kisaaratti galan yommuu isaan argu yommuu namoonni hojii akkanaa kana godhan akka kisaaran osuma laaluu osuma argu kan isaa garuu haala tokko mataa jechuudha. Badiisaa akka hin taane haala biraa komachuudhaaf kaka'aa jechuudha namichi kun. Fakkeenyonni kaan kunneen namni haala keessa jiru ofii kan uumu ta'uusaa agarsiisuuf barreessaan kitaabichaa James Allen kan fayyadamedha jechuudha. Haa ta'utii haalonni baay'ee walxaxaa waan ta'aniif yaadnis immoo hundee gadi fagoo waan qabuu fi haalli gammachuutis namoota garagaraaf adda adda waan ta'eef walumaa gala akkuma kana dura namoonni waanuma ofirratti moo'isan mootii isaaniiti jenne namoonni kan isaan gammachiisu illee waan garagaraa waan ta'eef namoota haalota qofa murteessuun hin danda'amu jechuudha. Namni tokko karaa tokkoon amanamaa ta'ee wantoota bu'uura jireenyatti barbaachisan dhabee immoo mankaraaruu danda'a. Namni biraa immoo karaalee garagaraatiin nama namne ta'ee nama namoota baay'ee goyyomsu ta'ee garuu dureessa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee garuu sun namichi kan miidhame amanamaa waan ta'eef yookaan immoo sun namichi kan duroome amanamaa waan hin taaneef jedhanii golabuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif seetanii nama amanamaa hin taane san guutuutti badaa goonee yaaduun sirrii miti. Amanamaa san immoo qulqulluu godhanii lakkaa'uun yaaduun yeroo baay'ee ni mul'ata hawaasa keenya keessatti. Dhimmichi garuu yommuu gadi fageenyaan qoratamu dogongora ta'ee argina. Namichi amanamaa hin taane sun kan amanamaan sun hin qabne amala ajaa'ibaa fi gaarii ta'an qabaachuu yookaan immoo namichi amanamaan sun immoo kan namatti hin tolle amala badaa biroo qabaachuu danda'a. Kan jireenya keessatti akka inni mankaraaruu taasisu jechuudha. Namichi amanamaan sun bu'aa yaada fi gocha amanamaa yoo hammatu namichi amanamaa hin taane sun immoo bu'aa yaada isaa hamoo ta'anii fi rakkoowwan garaagaraa walitti qabata jechuudha. Gara boqonnaa 3 yommuu deemnu boqonnaa 3 dhiibbaa yaadni fayyaa fi qaama irratti qaba. Boqonnaa 3 maaliin jedhee dhiibbaa yaadni fayyaa fi qaama irratti qaba. Sammuu fi qaama gidduu walitti dhufeenya cimaatu jira. Kan hundi keenya iyyuu beeku. Yaadni gaariin fayyaa kan namatti harkisu yoo ta'u, yaadni gadheen immoo dhukkuba fiduu danda'a. Maaliif yoo jenne qaamni garbicha sammuuti waan ta'eef. Qaamni yeroo hundumaa tajaajila sammuuti. Itti yaadamanii kan filatamanis ta'ee kan tasa raawwatamuu fi sammuudhaaf kan ajajamudha qaamni keenya. Sammuun waan uumamaan ala ta'e yommuu yaadu qaamni gara dhukkubaa fi tortoruutti deema. Akkasuma immoo yaada gammachiisaa fi yaada gaarii yommuu yaadutti qaamni gara dargaggummaa fi bareedummaa gonfachuutti deema jechuudha. Dhukkubnii fi fayyaan akkuma haalota yaada irraa kan biqilanidha. Yaadonni gaariin taane qaama gara dhukkubaatti gatuudhaan kan of ibsanidha. Dhukkubaan namoonni miidhamaan jiraatan namoota dhukkuba sodatanidha. Yeroo baay'ee kana barattoonni fayyaa ni beeku. Yeroo baay'ee barattoonni fayyaa dhukkuba baay'ee nama sodaachisuu fi dhukkuboota hamoo ta'an yeroo qayyabannaa qorumsaaf qayyabatanitti yeroo dhukkuba saniin qabamanii argamantu jira jechuudha. Maaliif yoo jedhanii barattoonni suni waa'ee dhukkuba sanii yaadatii dhiphachaatii yommuu qo'atan dhukkubni sun dhaqee isaan qabaachuu. Kuni maal agarsiisa? Sammuun keenya waan mataa keessatti yaadu gara ofiitti akka harkisu ta'u jechuudha. Yaadonni qulqulluun taane yeroodhaaf mul'achuu haa baatan illee malee narvii miidhuudhaan hormoononni akka seeraan hin hojjenne taasisu jechuudha. Kana namoonni fayyaa sirriitti beeku. Namoonni yaada gaarii hin taane hamma yaaduu hin dhiisnetti dhiiga qulqulluu hin taanee fi summaa qabaachuutti muufaa jechuudha. Qaama kee fayyaa gochuu yoo barbaadde sammuu kee dursi eegi. Yaada dabaa, yaada hinaaffaa namoota biroo irratti, yaada gaddaatti irraa of fageessuun barbaachisaadha. Fuulli badaan yaada badaa irra malee hin dhufu akkuma jedhamu jechuudha. Boqonnaan 4 yaada fi kaayyoo. Kaayyoo fate qabaachuun yaada fi gochaan keenya gara kaayyoo keenya galmaan ga'utti akka nu qajeelchu nu taasisa. Kaayyoodhaan yaaduun milkaa'ina irraa nama gara. Hanga yaadni keenya kaayyoo waliin simnatti garuu milkaa'inni guddaan hin argamu jechuudha. Kaayyoo dhabuu nama hamaa ta'u. Jireenya isaanii keessatti namoonni kaayyoo hin qabne dhiphina, sodaa fi rakkoodhaaf salphaadhumatti saaxilamuudhaan gara agarsiistuu dadhabbinaa kanneen ta'an gammachuu dhabuu fi kisaaratti galu jechuudha. Namni jabeenya qaamaa hin qabne leenjii yeroo dheeraatiin qaama isaa ispoortiidhaan akkuma jabeessaa deemu namni yaada dadhabaa qabus yaada sirrii irra deddeebi'ee yaaduudhaan yeroo keessa of jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Yaadni keenya gara gochaa fi amalaatti ol guddata. Kaayyoo ifaa tokko yoo hin qabaanne ta'e
haala naannootiin raafamuudhaan kufaatii keessa seenaa jechuudha namni. Kaayyoo yaada keenyaaf kallattii irra deemnuu fi humna ittiin milkeessuu nuuf kenna. Xiyyeeffannoo akka qabaannu illee nu gargaara jechuudha. Namoonni milkaa'oon kaayyoo fi galma qabatanii itti fufiinsan kan irratti hojjetanidha. James Allen maal jedhaa? Namoonni kaayyoo isaanii adda baafatanii yaada isaaniitti irratti akka xiyyeeffatan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan gorsachu. Yaada fi kaayyoo keenya wal simsiisuun milkaa'ina namaaf fida. Warri kaayyoo hin qabne faffaca'anii dadhaboo ta'u. Dhiibbaan naannoo jireenya isaanii akka bocuu fi akka jireenya isaaniitiin murteessu heeyyamuuf jechuudha. Gara boqonnaa 5 gaafa seenu boqonnaa 5 immoo maal jedhaa? Galma ga'iinsa keessatti gahee yaadni taphatu. Milkaa'ina damee kamiyyuu keessatti yaada xiyyeeffannoo qabuu fi tattaaffii itti fufiinsa qabu gaafata. Sanaan ala salphumatti milkaa'uu hin danda'amu. Xiyyeeffannoon fi tattaaffiin itti fufaa ta'e jiraachuu qabachuudha waan ta'e irratti. Qormaata irra aanuuf yaada gaarii fi kutannoo cimaa qabaachuu qaba. Namni tokko wanti inni galmaan ga'ee fi wanti inni galmaan ga'uu dadhabe hundi bu'aa kallattii yaada ofiisaati. Jireenya keessatti milkaa'inni nuyi argannu kamuu kan addunyaas haa ta'u kan hafuuraa bu'aa yaadaa akka ta'e himamaa jechuudha. Yaadni nuyi yaadnu amala keenya boca. Amalli keenya immoo dhumarratti iddoo nuti geenyu galma keenya san nu murteessa jechuudha. Milkaa'inni dhimma carraa osoo hin taane bu'aa yaadaa sirriitii jedhama. Warri waan guddaa galmaan ga'an baay'ee isaanii namoota kaayyoo isaanii irratti osoo walirraa hin kunne kan yaada gaarii horatanii fi dandeettii milkaa'ina isaanii irratti immoo amantaa hin sochoone namoota qabanidha. Faallaa kanaatiin namoonni yaadni isaanii gadhee ta'ee fi yaadni isaanii laafaa ta'an ofitti amanamummaa isaanii hir'achaa deemee daangaa ofitti waan uumuuf gara kufaatitti nama geessaa jechuudha. Yaadni namaa yeroo